Hayyee kan jirtu hordoftoota Daandii Akaadaamii kun chaanaalii keessan Daandii Akaadaamiidha. Saayinsii waliigalaa kutaa torbaffaa boqonnaa afuraffaa waliin ilaalaa turuun keenya ni yaadatama. Kanaan dura boqonnaa afuraffaa seelii akka bu'uura lubbu qabeeyyiitti kan jedhu viidiyoo torba waliin ilaaluun keenya ni yaadatama jechuudha. Paartii torbaffaa keessatti immoo waa'ee seelii ilaalaa turre. Paartii saddeettaffaa irraa keessatti immoo wantoota afaan sadan tishuu qaamaa fi sirna qaamaa kan jedhu waliin ilaalla. Kanaaf turteen keessan na waliin haa ta'u. Warreen viidiyoo kana jalqabaan ilaalaa jirtanii dursa viidiyoo darbee ilaalaa paartii 7 maaliif isin fayyadamu waan ta'eef gargar cite waan ta'eef akkas jedha. Tishuun maalidha? Kanaan dura maal isiniin jedhe? Seeliif seelii walitti dhufanii maal uumuun jedhe? Tishuu uumuun jedhe. Kana qabataniitu jedhee yaada. Seelonni caasaa fi dalagaa wal fakkaatan walitti gurmaa'uun tishuu uumu. Seelonni caasaan isaanii yoo wal fakkaate yookaan dalagaan isaanii yoo walitti siqee walitti gurmaa'uun maal uumu? Tishuu jechuudha. Tishuun seelota caasaan isaanii garaagara yookaan dalagaa isaanii garaagaraa osoo hin taane seelota wal fakkaatan walitti gurmaa'uun maal uumu? Tishuu uumuu jechuudha. Orgaanizimoonni seel qeenxee hedduu keessatti tishuuwwan garaagaraa dalagaa murtaa'aa mataa isaanii qabu. Amma tishuun dalagaa garaagaraa murtaa'aa mataa isaanii qabu jechuudha. Fakkeenya tishuuwwaniiti jechuudha. Fakkeenya tishuuwwanii namaa kan ta'an tishuu dhiigaa. Tishuun dhiigaa jira jechuudha. Akkas jechuun tishuu dhiigaa jechuun seelotatu walitti gurmaa'ee maal uuman jedhe? Dhiiga uuman jedheere tishuu uuman jedhe. Kanaafuu seelii dhiiga diimaatu walitti qindaa'e seelii dhiigaatu walitti qindaa'e tishuu dhiigaa uumaa jechuudha. Seelii dhiigaa kan jedhaman immoo maaltu jira? Laa kun asitti maal ilaala? Seelii dhiigaa kan jedhaman seelii dhiigaa adiif seelii dhiiga diimaa ilaalleerraa pilaatileetota kan jedhamus jira. Seeliin dhiigaa adii kunooti jechuudha. Seeliin dhiiga diimaallee kunooti. Akkuma kanaa seeliin dhiiga diimaa fi seeliin dhiiga adii kunoo as keessa ni argamu. Isheen kun seelii dhiiga diimaati. Isheen kun seelii dhiiga adiiti. Walitti gurmaa'uun seelonni kunneen maal uuman jechuudha? Tishuu uumanii jechuudha. Tishuu maalii uumanii? Tishuu dhiigaa uumanii jechuudha. Kun argitanitti ture. Karaa gabaabaa tishuun maal jechuudha? Seelonni yeroo walitti gurmaa'an seelota hedduu isaanii jechuudha. Tishuu jechuudha. Seelonni yeroo walitti gurmaa'an tishuu uumuu jechuudha. Seelonni hedduu jettanii waamuu dandeessu tishuu. Seelonni hedduu tishuu uumuu jechuudha. Kunoo seelonni dhiiga diimaa, seelonni dhiiga adiillee maal uumanii? Tishuu dhiigaa uumanii jechuudha. Akkas jedha. Fakkeenya tishuuwwanii kan ta'e tishuu dhiigaa, tishuu narvii, tishuu lafee fi kan kana fakkaatanidha jechuudha. Amma tishuu narvii haa ilaallu. Maal ilaalle? Tishuu narvii yeroo ilaalle kunoo seeliin dhiifama. Seelii narvii yeroo ilaalle seeliin narvii walitti qindaa'uudhaan maal uumu? Tishuu narvii uumuu jechuudha. Maaliif seeliif seelii walitti qindaa'anii tishuu uumuu waan ta'eef. Amma seeliin narvii kophaa ishee kana yoo taate seeliin narvii gaafa baay'atu tishuu uumtiin jedheere kunoo laasitti immoo baay'attee jirti jechuudha. Argitanii wal xaxaa taateetti jirti jechuudha asitti. Kunoo laalaa. Kunoo seeliin tokko lama baay'ee jira jechuudha. Baay'attee walitti qabattee immoo maal uumti jechuudha? Tishuu uumti jechuudha. Waa'een tishuu isinii galeera jedhee yaada. Kan lafee immoo laalaa. Kan lafee tishuun lafee kanaadha jechuudha. Tishuun lafee kana jechuun maal jechuudha? Karaa gabaabaa akkamitti qabachuu dandeessu? Seelota hedduudha jettanii qabachuu dandeessu bakka. Seelonni walitti gurmaa'uudhaan tishuu uumu jenneerra hiree kana jechuun seelotuma hedduudha jettanii ilaaluu dandeessu jechuudha. Seelonni hedduun walitti tishuu uumu waan ta'eef. Kanaafuu kun maalidha? Seelota hedduu lafeetii jechuudha. Seelonni hedduu lafee immoo maal jedhamu? Tishuu lafee jedhamu jechuudha. Fakkiin kun akkuma waliigalaatti maal ibsa? Fakkii 4.1 tishuulee namaati jechuudha. Kan itti aanu qaama. Qaamni tishuuwwan adda addaa irraa kan ijaaramedha. Ilaa maal jenne? Seeliif seeliin tishuu uumuu jenneera. Tishuuwwan immoo walitti gurmaa'uudhaan maal uumu? Qaama uumuu jechuudha. Qaamni tishuuwwan adda addaa irraa kan ijaaramee fi dalagaa murtaa'aa mataa isaanii kan qabanidha. Tishuun illee dalagaa murtaa'aa mataa isaanii qabu irree akkuma kana qaamni illee dalagaa murtaa'aa mataa isaanii qabu jechuudha. Fakkeenya qaamaa keessaa kanneen ta'an fakkeenya qaama jechuun afaan Ingiliffaatiin qaamni maal jedhama? Orgaan jedhama jechuudha. Orgaan jedhama. Fakkeenyota isaanii keessaa muraasni isaanii tiruu, somba, onnee, kalee, garaachaa fi kan kana fakkaatanidha jechuudha. Warreen kana jechuudha. Warreen tiruu hin beekne tiruun kana fakkaatti jechuudha. Tishuutu walitti baay'atee tiruu uume jechuudha. Somba, onnee, kalee jechuudha. Kun hundinuu tishuurraa uumamanii jechuudha. Tishuuwwantu walitti hundaa'anii qaama yookaan orgaanii kan uume jechuudha. Kan itti aanee jiru sirna qaamaa jedha jechuudha. Sirna qaamaa.
Sirni qaamolee adda addaa walitti dhufuun haala qindoomina qabuun waliin hojjetan irraa kan ijaaramedha. Qaamaaf qaamni immoo maalidha? Amma sirni qaamaaf qaamni walitti gurmaa'uudhaan sirna qaamaa uumuu jechuudha. Fakkeenyaaf jedha sirna marsaa dhiigaa fudhachuu dandeenya jechuudha. Amma sirna marsaa dhiigaa keessatti maaltu ta'a? Qaamota garaagaraatu walitti hundaa'uudhaan sirna qaamaa uumaa jechuudha. Sirna narvii, sirna argansuu fi kan kana fakkaatanidha. Sirna bullaa'insa nyaataa qaamota akka garaachaa, marmaan qal'aa fi furdaa fa'aa irraa kan ijaaramedha. Amma fakkeenya sirna qaamaa keessaa tokko sirna bullaa'insa nyaataa ilaalu. Kana keessatti maaltu hojjeta? Amma nyaati tokko yeroo bullaa'u yookaan sirna bullaa'insa nyaataa keessatti maaltu hojiirra oola? Garaachi hojiirra oola. Nyaata bulleessuuf marmaan qal'aa, marmaan furdaa hojiirra oolu jechuudha. Garaachi maalidha? Qaama. Marmaan qal'aan qaama. Marmaan furdaan qaama. Kanaafuu qaamni yeroo walii wajjin hojjetan maal uumu jechuudha? Sirna qaamaa uumuu jechuudha. Mee kana ilaalu. Kuni seeliidha jennee seelii walitti dhufuudhaan maal uumuun jedhee tishuu uume jechuudha. Kun maalidha? Tishuu uumuu jechuudha. Tishuun immoo walitti dhufuudhaan maal uumu? Qaama uumuu jechuudha. Kuni kaleedha jechuudha. Qaama uumuu jechuudha. Qaamaaf qaamni immoo walitti baay'achuudhaan maal uumu? Sirna qaamaa. Sirna qaamaa kana keessatti kaleen jira, marmaan qal'aan jira, marmaan furdaan jira jechuudha. Sirni qaamaa immoo yoo walitti baay'ate maal uumu? Orgaanizimii uumuu jechuudha. Orgaanizimii of danda'a tokko uumuu jechuudha. Fakkii 4.5 kun maal agarsiisa jechuudha? Gurmaa'insa baayoloojikaalaa jedhama jechuudha. Kanaafuu seeliin tishuun qaama uumaa, qaamni sirna qaamaa uumaa, sirni qaamaa orgaanizimii uumaa jechuudha. Adeemsi kun maal jedhama jechuudha? Gurmaa'insa baayoloojikaalaa jedhama jechuudha. Akkas jedha. Mee kana ilaalu. Waa'ee gurmaa'insa baayoloojikaalaa haala salphaatiin hubachuu akka dandeessu gurmaa'inni baayoloojikaalaa haala ijaarsa mana tokko waliin wal fakkeenya qabaachuu waan danda'uuf wal bira qabuun ilaali jechuudha. Maal jedhaa? Fakkeenya fudhannee akkaataa manni tokko itti ijaaramuudhaan akkaataa itti sirni baayoloojikaalaa yookaan gurmaa'insa baayoloojikaalaa waliin deemu walitti qabnee ilaalla jechuudha. Seelii jedha. Jalqaba seeliin akka maalitti fudhata jechuudha? Akka bilookeettii yookaan yeroo gamoo ijaartan akka bilookeettiitti fudhachuu dandeessu jechuudha. Bilookeettiidha jechuudha. Yookaan immoo warreen amma mana mukaan ijaaraniif immoo akka mukaatti fudhatee jechuudha. Yookaan filxii. Tishuun immoo maalidha? Dhaabaa manaa yookaan utubaa manaa jechuudha. Qaamni immoo maalidha? Akka maalitti fudhate jechuudha? Dhaaba manaa. Qaama gosa garaagaraa jira inni irra maal fa'aa? Kaleenis jira, tiruun jira, sombi jira jenneera. Isaanis maalidha? Qaama akkamitti fudhatee? Dhaaba manaa in dabalata, baaxii manaa, balbala, foddaa, qorqorroo fi kan kana fakkaatan irraa ijaarame jechuudha. Sirni qaamaa immoo maal of keessatti qabata? Qaama of keessatti qabata jedhee kutaalee hunda kanaa iddoo tokkotti kan of keessatti qabatedha. Kutaalee adda addaa dalagaa garaagaraa qabanidha jechuudha. Dalagaa jechuuf jedhee haatu gidduutti hafe jechuudha. Orgaanizimiin immoo maalidha? Hunda kanaa of keessatti qabata jedhee orgaanizimiin seelii, tishuu, qaamaaf sirna qaamaa. Kanaafuu orgaanizimiin immoo maaliin bakka bu'a? Mana. Manni immoo wanta kana hunda waan of keessatti qabatuuf jechuudha. Ibsa jedha. Ibsa waa'ee fakkeenya kanarratti. Akkuma dhaabni manaa tokko bilookeettii yookaan muka hedduu irraa ijaaramu, tishuun tokkos maalirraa ijaarama jechuudha? Seelota hedduu irraa ijaarame jechuudha. Sirriidha. Akkuma tokkoon kutaalee manaa dhaaba manaa irraa ijaarame, qaamni tokkollee tishuulee irraa ijaarame jedha. Kunillee sirriidha jechuudha. Akkuma kutaaleen manaa dhaaba manaa, baaxii manaa, foddaa, qorqorroo fi kanneen kana fakkaatan qabu, sirni qaamaas maal qaba jechuudha? Qaamolee irraa ijaarame jechuudha. Sombos haa ta'u, onnee fa'aarraa wantoota garaagaraarraa sirni qaamaa ijaarame jechuudha. Akkuma manni kutaalee adda addaa of keessaa qabu jechuudha. Orgaanizimiin tokko immoo maal of keessaa qaba? Sirna qaamaa hedduu of keessaa qaba jechuudha. Sirna qaamaa. Barattoota keenya barumsa keenyarraa kanumaan goolamna yeroo ittaanu jechuudha. Paartii ittaanuun 4.27 guubama soorataa fi maayittoo kondooriyaa kan jedhu waliin ilaalla. Agasitti nagaa naaf tura. Chaanaalii keenya please subscribe godhaa. Koomentii illee barreessaa. Nagaa naaf tura.